ergamtuuf tultullaan habashaan ergattu abadan biyya tana hin bulchitu kana beekuu warraaysaa. Never. Abadan. Qeerroo jiruun mi'eeffatina. Jiruu hin mi'eeffatina. Jiruun kabajaan qabne. Jiruun biyya ofiit irratti haga fedhanillee yoo hiyyooman mataa ol qabatanii irra hin deemne jiru miti. Jiruun biyya homaa ani akka Jawaaritti biyya goonni keenya irraanfatamee hattuun without you we wouldn't be here today. Harkaaf harma namaa. My fellow graduates, you did it. All the hard work, or you wouldn't be standing here today. As I look at you today, I see happy faces. For some of us, we are delighted because we are the first person in our families to ever graduate from college. I was born in a small village in East Africa, Oromia. I came to this country when I was 16 years old. My mother never went to school, and my father, who has been working as a dishwasher to prepare me for this day, has only a fourth grade level of education. I learned how to read, write, and speak in English language after I came to America. I graduated from Jefferson High School in 2003 and started PSU in the fall of the same year. It wasn't an easy road for me. Since English is not my first language, I had to take 2 years of ESL in high school. By the time I was a senior, I was told that, in spite of my solid GPA, my level of English would prevent me from attending any university. I went ahead and applied to PSU anyway, and PSU gave me the opportunity to succeed. I was also awarded various scholarships, including the Diversity Recognition Scholarship. Thanks to PSU, my father can now proudly say that he too had a son with a university degree. Regardless of our path, we should never forget that we are the fruits of Portland State University. Now, PSU has entrusted us with sufficient knowledge to change our world. But the question is how? To me, changing the world starts from changing yourself and striving to contribute to your world in a micro level. Think globally, act locally. And what is a better way to act locally than to becoming a mentor? In my opinion, by helping a child understand the value of education, you have made an enormous contribution to your world. Nelson Mandela, one of the greatest leaders of our time, once said that education is the most powerful weapon.
abbaan orkee gadi dhaabbate manni abbaan orkee gadi dhaabbate abbaa biyyaatu biyyaaf tola abbaatu leenjisa yaabbate farda abbaatu leenjisa yaabbate daboolamni nutu yaammatee digiin digee dhufe baay'eedhaan akeekkatte kan akeekkatte manni gaafa roobu dhidhiibbisa gameessa koffini diinumaa duruu ni beeknaan beenyasa ormaan miche rasheertu kalee saree nama nyaachisa. Irratti raawwatamuun hedduu miidhamee akka jiru maatiin isaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti bilbilaan himan ganama har'aa wayitii bakka isaaniitti hidhaman dhaqnee dubbifnetti halkan edaa Shamsaddiin akka malee reebamaa buluusaa nutti himee jedhan maatiin isaa hidhamtoonni Oromoo kanneen biroo Hamzaa Booranaas reebamee jiraachuu dubbatan haalli Jawaar Mohammad keessa jirus hedduu yaadda. Jag vet. Ergamtuuf tultullaan habashaan ergattu abadan biyya kana hin bulchitu kana beekuu barbaachisa. Never. Abadan. Qeerroo jiruun mi'eeffatina. Jiruu hin mi'eeffatina. Jiruun kabajaa hin qabne. Jiruun biyya ofiit irratti haga fedhanillee yoo hiyyooman mataa ol qabatanii irra hin deemne jiruu miti. Jiruun biyya homaa ani akka Jawaaritti biyya goonni keenya irraanfatamee hattuun waslaatan diina harkaaf harma namaa numarraa ciraa turte.
Norte gadi dabbate manna baanu keedannate abbaa biyyaatu biyyaaf tola abbaatu leenjisa yaabbate karda baatu leenjisa yaabbate ndaboolamni nutu yaammatee jigiin jigee dhufe baay'eedhaan ageekkatte kan ageekkatte manni gaafa roobu dhidhiimisa gameessa kottini diinumaa duruuni beeknaan beenyasa ormaan miche karashee argamu kalee sareen manyaachisa. Ergamtuuf tultullaan habashaan ergattu abadan biyya kana hin bulchitu kana beekuu barbaachisaadha. Never. Abadan. Qeerroo jiruun mi'eeffatina. Jiruu hin mi'eeffatina. Jiruun kabajaa hin qabne. Jiruun biyya ofiit irratti haga fedhanillee yoo hiyyooman mataa ol qabatanii irra hin deemne jiruu miti. Jiruun biyya homaa ani akka Jawaaritti biyya goonni keenya irraanfatamee hattuun waslaattan diinaa harkaaf harma namaa inumarraa ciraa turte.
እናንተ አትንኳቸው፣ አትንኳቸው። No peace! No justice, no peace! No justice, no peace! No justice, no peace! Han får bestå. Jag vet.